Guyyaan an birrii kana irraa fuudhe Maqaa kee irra deebi. maqaan kiyya Kamaal Maammaa Shaaqooti. Gandi keessa. Gandi kiyya Burqaa Lammaaf. Ayyee. Yeroo isaa maal shita? Anaaf obboleessa naaf ta'a. Obboleessuma keeti? Jechuun abbaan kiyyaaf isaa obboleeyye. Ayyee. Guyyaa an maallaqa kana irraa fuudhe guyyaa kamsaati. Sa'aatii 10tti. Sa'aatii 10 irraa fuudhee mana allaattiisisee kootu naan jedhe hin dhaqe. Sa'aatii qabii kootu naan jedhe guyyaa sana. Sa'aatii hidhaa 15 qabee dhaqe. Jechuun firee sadii tokko baasate. Atoluma gaatama. Maallaqa kana fuutee akkaawuntii irra galchaa fi turtee cimsaallee situ galchaa fi tureen. Cimsaan guyyaa jalqabaa 79 kenna. Isii fuudhee bakka leensan galche. Maaliin godhannaa akkaawuntii irra galche akkaawuntii natu sii manaan akkaawuntii sana irra fuudhee galche. Isuma kana guyyaa lammataa immoo kana. Kanallee bakka leensanitti deemi akkaawuntii baafadhuuti. Ammoo irra galche naan jedhe. Esheedhee akkaawuntii fuudhee irra galche. Kamaaliitii immoo jedhee hin gaafannee sobu. Ati birrii kana irraa fuutee galchite fakkeenya obboleessaa waraanni bilisummaa Oromoo akkaawuntii irra galfatu akkamitti fuutee galchitaati? Ati obboleessaa meeqa? Maaliin godhaa jedhee hin gaafanne. Maa fuutee irraa jiru? Hoodhu qabii deemni natu siin jedhe maal gootana karaa akkanaan jedhe. Yeroo isaan dura maal hojjechaa ture? Hojii isaan hojjetaa ture beektaa? Hin beeku. Uummata maal godhaa ture? Hin beeku ani. Katamaayyuu hin galu ani. Hin beeku? Achuma ta'a. Nama mataa. Garuu maallaqa kana irraa fuudhuu guyyaa inni na waame hin dhufu. Maallaqa kana irraa fuudhuu naman ta'uu. Kana irraa fuudhuu naman. Waan kanaa irraa fuudhu. Fuudhee guutuma isaa kana qabee achi kaa'e. Kaa'ee isin naa bilbiltan. Naa bilbiltanii ennaaniin waliin dubbanne. Waliin dubbanne ennaaniin birrii kaleessa fuute san guutuma isaa osoo birrii takka irraa hir'isin qabii koottuun naan jettan. Eeshii isin hin jedhe. Sa'aatii kanatti naan jennaan sa'aatii kanatti hin dhaqqabu. Amma baankii illee cufaati. Burganama qabee fidaan. Burganama sanillee 50 qofa argadhe baankii. 50 sana argadhe ennaaniin san akkasuma qabee mana kaa'ee asallaa deemee baase. Namarratti raan seer godhee choora baankii jee. Na baasanii jennaaniin kalee ganama guutuma isii argadhee hawuraa ga'ee ennaan guutuma tana qabee fide. Kanuma honni damira jirallee kanuma ka dura irraa fuudhe hin jiru. Ka cimsaa kan immoo irraa fuudhe galchee. Gaafa cimsaa galchitu san jirri yeroo isaa birrii galchitee. Homa takkaayyuu galchineef isa. Beektu sanuma? Sanuma. Dhaatii qofa qabee fidee fi cimsaan 79 kennee isii qofa fuudhee galchiteef. Bakko suuraa kasii.